Akkam jirtan daawwattoota OMN oduuwwan ijoo sa'aatii tanaaf qabanne isinitti hima ani Faayisaa Eliyaas. Namni lubbuun jiru gaafa bacaqii gannaa bahee booqaa birraa argu irreeffatee waaqaaf galata galcha. Kanaaf Oromoon akkuma bara dheengaddaa barnas irreecha Finfinnee fi kan horaa Arsadee deemee akka irreeffatu ni abdannaa jaan pirezidaantiin waldaa Maccaa fi Tuulamaa obbo Dirribii Damise irreechi guyyaa galateeffannaatii kan jaan obbo Dirribiin bara ulfaataa san waldaan Maccaaf Tuulamaa abbootii gadaa Tuulamaa wajjin ta'uun irreechi Oromoo sirna gita bittootaatiin haphatee ture akka deebi'ee jabaatu hayyoota akka Maammoo Gadaa, Siisaay Sooressaa, Baqqalaa Jiraataa fi hayyoota biroo hedduu wajjin hojjetaa akka turanis dubbatanii jiran. Eenyummaan Oromoo kan ifoomu, tokkummaan Oromoo kan jabaatu yoo aadaa abbootii teenyaa irratti cittinee hojjennedha jaan. Kanaaf irreecha baranaaf mootummaan haala mijeessuu fi nageenya uummataafis akka eegu ni gaafanna. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjinis marii ni taasifnaa jaani. Kan sanii achi wareegama barbaachisu hundumaa kafallee irreecha kana uummanni Oromoo nagaan akka irreeffatu gochuuf carraaqaa jirraas jaani. Pirezidaantiin waldaa Maccaa fi Tuulamaa kan ta'an obbo Dirribii Damise guutuun oduu kanaa oduu teenyatan idilee keessatti galgala kan isiniif dhiyaatu ta'a. Lixa Oromiyaa naannoo magaalaa Dambidollootti hidhaa fi ajjeechaan waraana mootummaatiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa jiru daran hammaatee jira jedhu jiraattota keessaa kanneen OMN bilbilaan dubbise. Poolisoonni addaa Oromiyaa guyyoota afuriin dura namoota 3 kanneen umriin isaanii 18 gad ta'an faallaa mootummaa deemtu jechuun rasaasatti dhukaasanii kan ajjeesan ta'uun gabaafame. Sababii mormii uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee guyyoota 5 dabran gaggeeffamaa tureen walqabatee namoota sochii kanaan shoora olaanaa taphatan jaanii amanan biroo hedduus kan hidhaa jiran ta'uu maddeen keenya OMN itti himanii jiran. Lola hidhattoonni naannoo Affaar daangaa dabruun horsiisee bultoota Oromoo Walloo irratti bananiin namoonni 5 madaa'uu maddeen gabaasani. Walloo aanaa Baateetti halkan edaa hidhattoonni naannoo Affaar 2 iddoo lafa qonnaa tan uummanni Oromoo Walloo irra jiraatu dhaqanii weeraruun daa'ima waggaa 11 fi manguddoo ganna 65 rasaasaan rukutanii jaamaddi keenya Baatee irraa odeessa kana nuuf laate. Sababuma kanaan walitti bu'iinsa saba lameen jidduutti uumameen namni 5 gama Oromoo Walloo irraa kan madaa'e yoo ta'u hanga odeeffannoo kana qindeeffannetti dhukaasni itti fufeetii jira. Nuti uummanni Walloo humnoota addaa poolisii naannoo Amhaaraa milishoota gandaa dabalatee waraana mootummaa fi hidhattoota naannoo Affaar irraa dhufaniin kallattii maraan weeraramaa waan jirruuf ogeeyyoota fayyaa dabalatee saba Oromoo bal'aa irraa dirmannaa feenaa jaani. Magaalaa Agodaay fi Harar keessatti waraanni raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaa fi poolisoonni idilee magaalota kanneen waliin ta'uudhaan saamicha nurratti gaggeessaa jiru jaan jiraattotni magaalota kanneen humnoonni kunneen dukkana daheeffachuun halkan daandii konkolaataa irratti ba'anii namoota karaa irra deeman ukkaamsuun qabeenya uummataa saamaa jiran jaame. Keessumattuu magaalaa Hararetti maqaa sakatta'iinsa taasisna jedhuun qonnaan bulaa jimaa gurguratee galaa jiru maallaqaa fi bilbila kan irraa guuran ta'uu jiraattuun garasii dubbifnee OMN itti himtee jirti. Haalli jiru hedduu fokkisaa ta'uu kan eertu jiraattuun tun yaaliin gudeeddaas dubartoota irratti raawwatamaa jira jechuun dubbatti. Waraanni kunneen naannoo Hammarreessaatti qubsiifamuun namoota karaa deemanis reebicha irratti raawwachaa jiraachuu himti. Duulli namoota nagaa jumlaan hidhuu cimee itti fufee jira. Halkanuma edaatu namoonni baay'een magaalota kanneen keessaa funaanamuun kan hidhaman waan ta'u hamma ammaatti namoonni 23 ta'an murtee tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa kan jiran ta'u kan mirkaneessuudha. Oduu qabateen godina Booranaa Aanaadhaas magaalaa Borbor keessatti ogeeyyiin fayyaa 4 kanneen maqaan isaanii Diidoo Boruu, Abdii Yusuf, Gannaa Aalamuu fi Gurraachoo Dheeressaa jaaman wiixata dabre gaafa qaammee 2 sababaa tokkoon malatti hidhamanii jiran jechuun namni garasii dubbifnee OMN itti himee jira. Godina Baalee magaalotaa fi gandoota hedduu keessatti namoota nagaa irratti hidhaan jumlaa garmalee hammaachaa jiraachuu jiraattonni naannichaa dubbatanii. Jiraataan gamasii bilbilaan dubbifne tokko akka nuuf himetti waraanni mootummaa Itoophiyaa humnoota ol magaalotaa fi gandoota keessa bobba'uun hawaasa naannichaa goolaa jiran ja'a.
qeerroo fi qarreewwan Oromoo kan waraana mootummaa jalaa miliquun gara gandoota ollaatti baqatanii turan adamsanii hidhaa akka jiranis maddi keenya kun OMN'f himee jira. Nama tokko qabuuf jecha qaamota nageenya mootummaa humnaa ol babbaasuun taappeellaa shanee jiru itti maxxansanii hawaasa naannichaa bahaa fi galaa dhorgaa jiran jechuun jiraataan Baalee irraa bilbilaan dubbifnee addeesseeti jira. Qeerroowwan Jimmaa ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hidhamuu hogganoota siyaasaa Oromoo ajjeechaa hidhaa fi roorroo uummata Oromoo irratti gahaa jiru sababeeffachuun tiishartii suuraa Jawaar Mohaammed dabalatee hoggantoota Oromoo ofirraa qabu hojjechiifachuun uffachuun sirna mootummaa Itoophiyaa biyyiin durfamu balaaleeffatani. Balaaleeffannaa isaanii kanarratti dhaadannoowwan adda addaa dhageessisanii jiru. Dhaadannoowwan dhageessifaman keessa gantuun bakka nun buutu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo nuuf haa hiikaman, qaamni Haacaaluu ajjeesee nuuf haa ba'u, ajjeechaan Oromoo irraa haa dhaabbatu, nuti qeerroon Jimmaa akkuma qeerroo Oromiyaa guutuu gocha mootummaa kanaa ni morminaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Qeerroon OMN'f yaada isaa kenne tokko akka ibsetti humnoonni mootummaa badii tokko malatti qeerroowwan baay'ee jumlaan hidhaa jiraachuus dubbata. Ajjeechaan Haacaaluu Hundeessaa irra qaqqabe namni qaamni itti gaafatamummaa fudhatu jabaatee ifa nuufa ba'u mootummaan nama nyaataan ergama Minilik bakkaan ga'u kun nurraa haa ka'u. Erga artist Haacaaluun ajjeefame kaasee hanga ammaatti warreen hidhaman hedduun murtii takka malee mana hidhaatti dararamaa jiraachuus maddi keenya kun ibseetii jira. Tole daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qabannee dhiyaanne hanga ammaa daawwatanii ture. Oduuwwan keenya idilee galgalaan kan walitti deebinu ta'a ammas ittuu nagaan nuuf tura.